piippiin namni piippii gargaare nama shayxaana gargaare sigale an dhugaan isinii hima saba kee dhabdee rabbillee dhabdaa jechuu yoo piippii gargaarte yoommoo qabsoo oromoo gargaarte saba kee qabda qabsootee harkaa qabda even warri sabaa lolu kunilleen hoggantoonni sabaa kunillee yoo anjamaasi godhan ummata keetii wajji nagaa qabdaa jechuu piippii yoo deeggarte garuu ummata keetii wajji nagaa hin qabdu rabbii wajji nagaa hin qabdu lafaa wajji nagaa hin qabdu samii wajji sanuu dhugarra jirra ifiin jaanii mee dhugaa maalirra jirtan dhugaan nama jeesu nama buqqisu nama qaluu nama walgachisiisu kana dhugaan isinirra jirta haqa qabannee warra jiru kana jedhan hoggiin miidiyaa isaanii takka na jala jiranii hoggiin lallaalu warra haqarra jiru kana jedhan mee hayni maali sigal haquma isaan irra jiranii na dhibeen haquma warri piippii kun irra jiru hayyee amma gara sagantaa kiyyaatiin deema akkuma beekamu warri gandummaa tana ooftanii ajandaa oromoo ajandaa lubbuu ajandaa saba baraaru saba balleessu deebiftan rabbi isin haa balleessu jenna jechuudha keessattuu warri rabshaa harargee fi arsii kana kaaftan sigale osoo isinitti iyyinu osoo tattaa isiniin jennu osoo dhaabbadha gaafa walleen sun baaturraa dhaabbadha sheekaa butaa isiniin jiru dabeesni hoolaan gariin asirra baheetii akka waan nama arsii wallisu jibbutti dubbachuu ture jechuudha waan arsii jaalatu arra gatiin namni kafalaa jiru kun gatii tana hundaa jechuudha isaan kadiir martuutiin dorgomna kadiir martuutiin akkana taana kadiir martuutiin miixirqishoo taana jaaniiti gartee wallee fuudhanii sabitti olla kadiir martuu yoo kan dorgomtuun taate hujiin dorgomtaan malee gartee nama gandee faarsuun isaanin dorgomtu jechuudha gandee gaafa dhaabbadhaa isiniin jennu rakkoodha maaliif saba kana diiguu deemanii keessattuu arsii fi harargee maaliif wallolchiisuu barbaadanii jenneeti asitti waan jiru isinii himne sigale ajandaa moo shayxaanticharraa kenname hoggi namni waa isinitti himu isiniin galu hanga nooraan adiyanii waa takka isiniin galu sigale jaldaabni Jaawar Mahammad harargee fi arsi janii yaada yoo isaan kana jalaa balleessine qabsoon tun ni gufattii janii yaadanii arraan dubbadeen sigale asii jazbaa afaan hidhaa hunda maarree keenya miixirqishoo keenya miilliyoo keenya jettanii waan jireenya fiituu jijjiiruu dadhabe asii kana jala yaataniiti arra sadarkaa gartee namni qawwee wal gubbaa dhaabbatu geessanii jechuudha sigale osoon iyyinu mee ajandaan dheengadda lidatu Jaawar maarree ajandaan guddaan sadarkaa biyyaa sun bakka harkatee ajandaan silaa mootummaa tana yaachisu ajandaan gartee mootummaa tana gartee kursii isii raasu waan boo'edaan gowwaan bar jecha kana arraan jennaan sigale wallaalaan si deeggarurra yoo si morme irra si fayyadaa sigale waan isii dhawullee firraan gartu sadarkaa yoo namni oromoo tokkollee si arrabse si dhaye baqannee gartee amma qabsoo teenya finiinsuu qabnutti maarree nuun jaan miixirqishoo nu godhan miilliyyoo nu godhan jettan sigale adeero kun bu'aa takkallee qabu jechuudha warri arra isin geestiin naqattanii akkana waliin godhatan keessattuu namicha carcar juusan faa kaayiroo tana taa'u ka ozoon haasidummaa hudduu tana lafa rigee bultii namaa diiguu hudduun isaa sujuuda baafte ka gartee hararguma tana bakka meeqa dha'ee maarree gannuudii isaa carcar gannuudii isaa juusan mee carcar bar carcar jechuu isiniifin hima carcar jechuun lafa seenaati bar lafa carcar xirroo jechuu dhageessanii takka pentaagoon oromooti bar sigale handura oromoo lafa bar seenaan teenyarraa madditee bar sigale an biyya carcar jaamtuu sin dhageenya takkaa sigale carcar lafa gootaa lafa seenaa iddoo harargeettiin beekaa jechuudha an harargee takkaan beeka malee harargee bahaa dhiyaa jaantan hin beeku harargeen takka sigale maarree gannuudhiisa miixirqishoo gannuudhiisa dabeesni sigale kanneen warri gartee namicha gororee dabalatee warri gartee gandummaan harargee diige kana gaafa isiniin jennu namni harargee diigee isinit dhufe isiniifis faayidaan qabu an dhugaan isinii
ayyooni narargee diigee dhufe faayidaa takka isiniin qabu tokkummaa narargee yoon hin neeyin sigale ifi immoo kanaan masruufa firraa kafalan kanaan jiraatan wallaalaan kiyya garuu qabsonnaa jiraa jaa sigale hakkanaa kana faa wajjiini ajandaa baafattanii sanuu jaawar fa'a deeggarree yetti gariin ish waan jaawar dalagurratti akka piipiin itti fayyadamtu gartee dalagaa jaawarirra dhagaa guuraati jaawar maam profaayila godhattee teessi qalbii khazzaab yaa akhi ish sigale bar lolli kun eenyu caalaa qabsoo har'a jaawar oofu jiru miidhaa bar nuti loluu baa gabbaaneeti loluu wallaalle nuti gabbaaneeti gartee deemaa firraa dhoorkaa jennee lola labsuu wallaalle qabsoo tana nu harkaa miidhaa waan oofu jirru tana wanni inni fayyadu sheeyxaanticha kana fayyadaa jenneeti dhaabbadhaa subhaanallaa jenne sigale afaan arabaa hundaan kadhannee afaan oromootiin kadhannee dursaan ijoolleen galatoonfachuu barbaadu ijoollee gaara jirtu san ozoon qawwee harkaa qabdu dhaabbadhaa namni jennaan dhaabbatte san thank you sigale hoolaan warra biyya Awurooppaatii fi Ameerikaa jiru malee hoolaan isinii miti isin goota sigale hoolaan ka asii gartee ijoollee miskiinaa leenca darbee sigale ati leencaa deemi loli juun san gartee falii diyaaspooraa biyya guddatteen jira jaa falii biyya mirgi namaatti eeggamuun jira jaa sigale hoolaan gartee warra asii leenca darbu sani malee isin hoolaa miti jechuudha osoo ni bidda harkaa qabdanii osoo waan feetan godhuu dandeessanii ol baanee dhaabbadhaa isin jennaan dhaabbatan sigale thank you galatooma sigale galatooma arra sadarkaa wallagga fannoo tijaaranii wallagga karaa afraniin dhumu jirtu dhumaatii ummata wallaggaa san namni dubbachuu jiru jira buqaatii karrayyuu namni dubbachuu jiru jira buqaatii shawaa keeysaa namni dubbachuu jiru jira sigale jira ajandaa kana eenyu baase eenyu gargaaru jirtan sanuu ummata oromootiif sagalee taana maarree oromootiif sagalee taana siin jedhufe ajandaa diinaa geggeessaa sigale ummata oromoo kamiin ummata oromoo irra sagalee ta'u jirta mee arsiitamiif sagalee ta'u jirta harargeetamiif sagalee ta'u jirta ifiifuu isaan irra sagalee ta'u jirta kijibdoota gandi keeysan kan isin jaalatan tokkolleen hin jiru silaa ganda keeysan jaalatanii ka ganda balleessu jiru san baankii fi taankiin ganda gubbaa taa'ee ganda balleessu jiru san kan ati irra qabsooytee firraa kaasuu dandeessu warra isarra qabsaa'u jiru dura gufuu ta'u jirta jechuudha rabbi si haa buqqisu saba kana dura ka gandummaan onnee isaa keessa jirtu rabbi si haa balleessu onnee teessanii wajji ish sigale ay arrabar oromoon bar beenyaa malee buqqa'u jirti bar biyyarra sigale oromoon beenyaa malee buqqa'u jirti bar sagalee jaarmaan makkatabu jiru tane eenyu tokko quba qabaachuu jira wal arrabsu manaabaluuti arrabnee isatti oowwaadha manaabaluu dhaynaa hoottaachi wal arrabsinaa kana jirtanii bar gowwaa bilisoomsuu caalaa wanni ulfaataa hin jirtu beek gowwaa bilisoomsuu caalaa wanni ulfaataa addunyaa tanarra hin jirtu an dhugaan isinii sigale akka waan numaatu bar maarree jedhanii hidhii cicciniin yaa bar gootichi bada goota haa dharaawu sigale ish si goota maalii miti tun hay mee dhiira taatu ati dhiiraami mee deemiitii sheeyxaanticha baankii fi taankiin haadhatee buqqisu jiru obboleettii ta'e gudeechisu jiru mee kana dubbadhu hay ganda kee jaalattaami gandi kee buqqa'u jira sigale ati hararge jaalattaami sirritti waynuma jaalat harargeen bizinasa dhabdee zeero finfinnee tana keessaa namni sadaqaa kadhachuu jiru afaan harargeetiin adaamaa keessaa afaan harargeetiin kadhachuu jiran sigale ati arsii jaalatta waynuma jaalatta arsii dheengadda si duratti harreerra fe'anii ajjeesanii oofan mee deem gumaa san baafadhu sigale
Riira kun olaal biyya guutuu buqqisanii gurguran. Mee deemtan adeeffadhu. Sigale. Kijibdu akkanumaatu akka waan Arsii dhimma moo akka waan Harargee dhimma ja'a taa'ee sigale laayifii tana dhalaa tana if duruu guutee dhalaan meekaappii godhe itti buddi leenca keenya. Haya leenca keessanitti isinii mudde. Mee biyya tam isinii cabse. Diina kam isinii jeese. Daangaa kam isinii kabachiise. Sigale. Mee daangaa kam isinii kabachiise biyya tam isinii wanta godhe. Fidi meegaa. Walaikum salam jal zizo. So dhaabbadhaa hoggii namni isinii jee dhaabbadhaa anamma duraan maqaa isinii baase isin waraana jeneraalli dhaaphaa jennaan dhaabbadhaa isiniin jenna. Ummata fooloo guddifachuu deemu ummata gartee giiftii deemu ummata dhalarratti haasawaan beekaa if garsiifachuu deemu kana jala yaatanii wanni isin waliin buutaniif hin jirtu. Sigale. Qabsoo arra oofamu jirtu sana warri arra gandaan xiqqeesh takka jecha tokko gandaan dubbattu qabsoo arra Oromoon godhu jirtu qabsoo woboon gaara keessaa kufuuf jirtu tanarra dhagaa dabalu jirta jechuudha. Ati ba'aa Oromooti malee qabsaawaa Oromooti miti jechuudha. Sigale. Haga namni gartee hayyoonni isinii qaanfachuu jiru haga hayyoonni isinii belbelu jiru wayii if quba qabdanii. Sigale. Haga hayyoonni isinii gubatu jiru wayii if quba qabdanii. Ajandaa hayyoonni gaffideerra mariif dhiyeessuu barbaadu hunda walqaluu eegaluudhaan balleessitanii jechuudha. Osoon piippiin galatoomaa isiniin hin jenne miseensa piippii taatanii dalaguu jirtanii jechuudha. Bara osoo piippiin sunilleen isin quba qabaattee osoo piippiin sunilleen galatoomaa ishee hoogganaan piippii sheeyxaantichi isiniin jee gaariidha. Galata tokko malee guuskadiir. Sigale. Sanuu qabsaa'ota marroo dirribaa fa'aa piroofaayila godhatee dhaabbatee nama arrabsa. Jaawar Mohammaffaa piroofaayila godhatee dhaabbatee nama arrabsa. Waan Jaawar godhu jiru waan marroon godhu jiru irratti dhagaa guuruu jirtaa bara. Saba isaan tokko godhanii diinarra qabseessuu barbaadan kana adda diigaa jirtaa bara gosaan. Yaa wasakh. Mee ati ba'aa Oromooti moo qabsaa'aa Oromooti if laalime. Gale. Mee ati ba'aa Oromooti moo qabsaawaa Oromooti? Amma ajandaa dheengadda walgahii Waashingtan DC guddaa Ameerikaan irratti hirmaatte. Hayyoonni gartee warri kalammaa magarsaa hundi onlaayinaan irratti hirmaatanii gartee ajandaa lafa kaayyatanii roodmaappii qopheessanii walitti dhufuu deeman kana hangam takka balleessitan mee rabbi isin haa balleessu. Mee hangam takka balleessa. Amma biyyi isin galatoonfateere. Isa gargaartanii mee isin galatoonfatee naa hime. Roorroo Harargeerra jirtu Arsirra jirtu irraa kaafnaa ji'ee warra qabsaa'u jiru kana isinii fi roorroo san irra gatiitanii jechuudha. Kijibdoota. An wanniin isinii dhaamu ummatoota warra beeyladaa kana jala yaa'u warra feemasa carqii feemasa jettanii jala yaatan kana jala yaatan. Sigale. If eeggachaa obboleeyyan kiyya. Namni kun dhugumaani ajandaa arra saba keenya gartee sabni keenya arra ganda gaddeebi'ee sadarkaa wal fixurra jiraaye. Sabni keenya arra maal keessa jira? Arra Hargeysa keessatti Oromoo maal godhu jirti Soomalee? Mee Hargeysa keessatti Oromoo Soomaleelaandii bar garaan dadhabee gabbaatee ibsa baafte. Sheeyxaantichi ati mootummaa kiyya maarree kiyya jettu bar. Sigale. Jecha tokko irraan dubbanne bar kan Soomaleen alagaa sun ibsa baafte wanni lammiin teenya Oromoorra godhaa jirtu sirrii miti jettee jeneraalonni Soomalee itti gaafatamtoonni poolisaa hundi gabbahanii ibsa baasan. Bar sheeyxaantichi sun ibsa tokko hin baafne bar. Lammii tiyyan tuqinaan jenne bar. Boomallas Zeenaawi bar gaafa duraa bar lammiin tiyya taqamtee beekadda jee doolaara hundarraa guurrata bar warra biyya Arabatti hidhaanidha tattaa'u kana hunda lammii tiyyaa naa galchii jaanii bar. Sigale. Lammii fi kasi kabajaatti godhaa bar namni. Arra kabaja qabdii lammiin Itoophiyaa guutuun bakka yaadutti. Sigale. Saniifuu laal
obboleeyso yoo barbaadan warra gandummaa nurraa achi ba'a. Warri sabaa immoo walitti as baanee saba keenyaa qabsoofnaa jechuudha. Saba keenyaa sagalee taanaa jechuudha. Saba buqqa'u jiruuf, saba du'u jiruuf, saba miidhamu jiruuf sagalee taanaa jechuudha. Maqaa hayyoota keenyaa dhawattanii fa'a hayyoota keenya profaayila godhattanii namarra duuluun hin dandeessanii jechuudha. Hin dandeessan. Jaawar Maammatta abbaan fedhe Jaawar Maamman nama siyaasaati. Abbaan fedhe arrabsuu danda'a. Abbaan fedhe faarsuu danda'a. Amaarri arrabsuu danda'a. Tigreen arrabsuu dandeessi. Amaarri faarsuu danda'a. Tigreen faarsuu dandeessi. Nama siyaasaati. Ganda tokko gosa takka bakka bu'ee hin beeku. Marroo dirribaati. Wallagga bakka bu'ee hin beeku jechuudha. Abbaan fedhe balaaleffachuu danda'a. Abbaan fedhe isa deeggaruu danda'a jechuudha. Ana bakka bu'eetiin ifirra murteessee saba kiyyaafin sagalee taajee asirra taa'u jira. Abbaan fedhe na arrabsuu danda'a. Abbaan fedhe na balaaleffachuu danda'a. Na deeggaruu danda'a jechuudha. Kunis utaalee Jaawar akkamitti uyita? Marroo akkamitti uyita? Marroon bar biyyaati bar kasabaati bar Jaawar bar ka biyyaati kasabaati ka gosaati miti bar. Kunis akkamitti Kadiir Martuu arrabsitan? Lafa Kadiir Martuu bar artii Oromooti bar kasaba saniiti. Sabni yoo fedhe ni arrabsata, yoo fedhe ni tuma, yoo fedhe akka fedhe kasaba saniiti bar. Eenyu ganda tokko fedhe? Obboleeyyan kiyya dammaqaa. Xiqqishta mee wohuma godhu jirtan kana if laala. Akkana nuun jaanii yaaban eenyu isiniin kun? Akkana nuun jaanii nu arrabsanii isin kun eenyu? Eenyu bakka isin buufate? Mee koominiitii tamtu bakka isin buufate? Yaa farsho osoo akkatti isin dhuguu qophaa'an beeytee asii faq hin jettu jeen namichi farshoo akkanatti ibidda kana keessaa faqqiftu sana achi ilaale. Yaa gowwoota haga hayyoonni keenya isin gubatu jiru osoo beeytanii. Hayyoota kanallee profaayila godhattanii hin nama narrabsite. Maaliif hayyuu namni itti ulfaate xiqqoo gabbee dubbachuu irraa nuutu irraa dubbata siyyala. Obboleessoo Jaawar Maamman gargaaruu barbaaddaa? Tokkummaa sabaa uumi. Tokkummaa Oromoo uumi. Tokkummaa Amaaraa uumi. Tokkummaa Tigree uumi. Marroo dirribaa gargaaruu barbaaddaa? Tokkummaa lallabi. Tokkummaa faarsi. Qabsoo Oromoo yoo gargaaruu barbaadde diina kanaan cabsuu dandeessu tokkummaa keeti. Tokko taaneetu cabsuun akka nutti ulfaatu jira. Adda hiramne maal cabsu yaana yoo cabu yaane malee. Mee naa himime. Mee naa himime. Tokkummaanuu cabsuu dadhabnee diinni kun girgirii nu haa'u jira. Mee adda baanee maal cabsuu dandeenya? Saniifu wanni ammarraa eegalamee irra yaadamee irra qophaa'amuu qabu saree hattu ganda dhawattee deemtu diina Oromoo ergamtuu ta'uu irra murteessa karaa hundaa yoo kan gabbaatu taate. Sigale. Bar Harargee tana adda fuudhee ani carcar gannaa dhiisaa jaan siin jee carqii hudduu isatti hamarani. Hudduu isaa tassujuuda baafte sanitti hamarani. Amma fakkeenyaaf namni sun Shaashamannee Arsii miti gannaa dhiisaa jechuun ni danda'amti. Shaashamanneen tun Arsii keessaa mi? Arsii mi isiinu dachee Arsiiti mi? Carcar kun lafa Harargeeti. Nama biyya carcar jaamuu dogoggoraan qabdanii. Yaa Rabbi waanuma akkam baruma akkam keessa dhufne. Mee haartu matamirra jira biyyatti akkas jedhamtu. Pirezidaantiin isaanii takka piraayim ministeerri isaanii maqaan eenyu? Kana maaliif godha inni dantaa mataa isaatiif godha? Wayirraa liqimsa waan kanarra. Warra dhukkuba kanaatiin mataan isaa xaxamee jira. Warra wooma kana dhaga'uu fedhuu jira. Akkana waan kana dhaga'uu jibbutti
warri wuhuma kana dhaga'uu fedhu jira ka isa kana masruufu namicha kaayiroo taa'ee hudduun sujuuda baafte kana sigale masruufu kana jira jechuudha sigale eenyu maallaqa ergu goota keenya tokko goota kam hacarcar jeenu faarsu tokko sigale